fixe jechuudha. Gara maayyiitti bara 2020 takka kana keessa bara 2000 takka jechuudha kiyya dhiifama. Mucucaati. Akkas Oromoodhaaf mooraa bilisummaa mooraa waraana bilisummaa Oromoo gabbisee illeedha. Salphisee illeedha inni. Gana illeedha qabsoo san. Qabsoo umrii isaa dargaggummaadhaan takkaa'uu isaa umrii bareedduu qabu itti makamee keessatti dulloome kana gara maayyiitti qabsoo san ganee gurraachamsee seenaa isaa bareedduu san balleesse jechuudha. Balleesse. Qabsoo dadhabuun ni jirti beekaa. Qabsoon ni ulfaatti dhuga. Bara 30 bara 27 28 qabsoo keessa yoo ture daddafitti irraa jijjiiruu qaban nama san. Maaliif qabsoon hadhooytuudha. Sammuun namaa yeroo baroo dheeraa kana onna taate daddafanii odoo isiin gartee domineet taatee takkaa'uu dadhabdee kan waan biraa yaadutti hin seenne irraa jijjiiruudha qaba namoonni. Akkasitti obbo Galaasaa Dilboodhaa qabsoo Oromoodhaa akka waan hin jirre godhee akka waan qixa sirriitiin qabsoon waraana bilisummaa Oromoodhaa qabsoon hidhannoodhaa dogongora taatee godhee nutti labsee uummata Oromoo hundaa'u burjaajeesse jechuudha. Akka qabsoon kun hin guddanne akka qabsoon kun bittinaawee dhabamu Goobanaa Daacee waan dalagerraa inninis qooda tokko qabaa jechuudha. Akkuma Goobanaa Daacee kun murtii guutoota waraanaa wanti itti hojii ture jechuudha. Abbootii gadaatii hojii gaafa dura mucucaatee deemee Minilikii garee Minilikii wajjin gadaa keenya bittinneesse jechuudha. Ifiifis warri Minilik isa ajjeese jechuudha. Karuma san irra dhufe jechuudha. Goobanaa wantiin Galaasaa Dilboodha. Akkas dalagee gara maayyiitti kasaare jechuudha. Uummata Oromoollee burjaajeesse jechuudha. Qayroo karaa deemtu wallaalcha. Qabsoon tun akka namni qabsoo tanan jaalanne taasise jechuudha. Diinatti hirkatee Abiy Ahmeditti hirkatee warreen Oromoon ta'initti hirkatee Galaasaa Dilboo Oromoodha. Oromoo kashlabbeedha malee Oromoodha akka Abiy Ahmedii miti. Abiy Ahmed Oromoodhaa miti. Dhaqee kana faa hirkatee qarshii nyaachuu jecha qabsoo umrii isaa bara 30 itti kasaare tanaas seenaa dharaati jee yoo seenaa dharaa taate maaliif keessa dhaqa? Isaa nama guddaa dhaqee bara. Yoo xiqqaate yeroo san umriin isaa bara 30 fi ol akkana ta'a. Maaliif dhaqee ni beeka namni bara 35tti hin beeku wanta kan beeku. Eega gara dulloomaa kana dhufe waa barataa namni lakki kashlabbummaa. Akkasitti seenaa isaa gurraachomsee qabsoo Oromoollee balleessee seenaa Oromoollee balleessee Oromoollee tuffachiisee jibbamee hagama jaalatame takka jibbamee kutee jechuudha. Haguma jaalatame jibbamee kutee uummanni Oromoodhaa 1990 takka keessa Galaasaa Dilboo yoo jedhan akka waan maleekaan dhufetti lafarraa jechuudha. 1990 takka keessa akka Euroopaatti. Namni maqaa akkasii qabu deebi'eeti sagaraa udaanii keessa kufee keessa gangalatee jechuudha. Har'a nama du'e kanallee jechuun qabu garuu farra Oromooti. Odoo farrummaa Oromoo irratti hojjetuuti lubbuun isaa dabarte. Osoo qabsoo Oromoota bilisummaadhaan qabsoo mirgabbaa biyyummaadhaan balaaleffatuuti lubbuudhaan kute. Osoo seenaa cululuqaa dur dalage balleessuuti lubbuudhaan kute. Osoo uummata Oromoo xiqqeessuuti lubbuudhaan kute. Kanaaf uummanni Oromoodhaa xiqqoo takkallee gadduuf hin qabdan. Warra hafaniifis warreen mucucaattanii qabsoo kana salphiftan gara maayyiitti yeroo duutanillee uummanni Oromoodhaa isin salphisa malee maqaa keessan isin hin kaafne. Akka gartee waaqa galateeffan waaqa rabbi galateeffan farra tokkoon nurraa kutee jechuudha. Farroo tokko kutee jenna malee nama Oromoon nu keessaa kuten jennu. Hin jennu. Sadarkaa Goobanaa Daacee bira kutan jechuudha. Warri arraan tana qabsoo akkana jirtu tana keessatti fottoqicha uumtanii ammallee maqaa keessan tokko tokkoon isin hin kaasu ni jirtan. Amma filmaata biyyoolisaati filmaata maarreetii jettanii oriitan. Daawit Ibsaa cinaa oriitan. Qaanfadhaa salphattanii salphina keessa jirtanii yoo barbaachise araarsoo biqilaadha. Summii bitadhuuti dhugi. Osoo akka Galaasaa Dilboo kanatti namuu si dhabaarra. Summii yoo farmaasii gartee kiliinikii dhaqii summii hantuutaa naa kan naa jiiti.
duute silaawii dhugi summiisan nama jiruudhaan bade ati nama qabsoo oromoo bittinneessuu fi facaasuu fi xiqqeessuudhaaf gadi ba'e ati diina keessa teessee obbo Daawit Ibsaatiin dorgoma yoo jette ati laal tiitissaa fi kannisa jechuudha. Tiitisi udaan hojjeta. Daawit Ibsaa kannisa deema hojjeta. Wal madaalu wal hin madaalan akkas keessa jirta. Karaan kee akkuma karaa Galaasaa Dilboo kutee kana akkanuma funyaan si qabata bunni Oromoodha. Baga kutee malee namni tokko ka garagalee si ilaalu jiru. Nuti qabsoo haqaa malee qabsoo gartee Oromoo bilisoomsuu deemtu tana malee qabsoo maajaama juuttoo piidoon qarshii nyaachuudhaaf wal jaartee kashalabboonni fi dabeessi walitti qabame mana kana keessa dhuftanii tatteessanii ammas qabsoo kanatti danqaarraa ta'uu ni kuttan xiqqaattanii kuttan warreen maqaan kaasin kan araarsoo gad jirtan hundi keessanuu salphattanii arra Galaasaa Dilbootiif ummanni Oromoodhaa kan biyya lafaarra jiru tokko gaddeen jiru tokko yoo warri inni irraa dhalate warri sanuu fedha nam tokko hin gaddinuuf nama nu balleesse nama seenaa Oromoo balleesse nama Oromoo xiqqeesse nama qabsoo Oromoo ficaase atis araarsoo biqilaatis the same as situation the same as system kanuma karaan kee kanaaf daddafitti ani si dhaame araarsoo biqilaadha summii hantuutaan ajjeesan bitadhu rakishaa qarshii 2 qarshii 3 bitadhu mana keessa dhugii du'i hin jiruun hin toltu wallahi jiruun hin toltu araarsoo an durii sin beeka moorattiin si beekan hedduu dila sinaasoo moorattiin si beeka gola awwaarottiin si beekan yoo na yaadette sin beeka akka gaariin si beekan kanaaf bara dheeraa san gammoojjiin keessa jiraachuun waan lafaa miti silaa ummata Oromootiif akkas qabsooyte akkasuma hagamaayitti hanga galma geessutti akkuma irbuu seentetti itti fufte arra maqaan kee bareedaadha seenaan kee ni jira ummanni Oromoo si jaalata nama qabsaa tokko inni si amna jechuudha osuma hojjettuutti karaarra mucaattee qarshii jala gortee dabeessotatti makamtee caayaa dabeessaa dhayxee Oromoo bittinneessuuf qabsoo Oromoo bilisoomsuu deemtu ficaasuudhaaf hegeree Oromoo balleessuudhaaf ummata Oromoo salphisuudhaaf caayaa san dhayxee jechuudha. Akkana jirtan akkana keessa jirtan kanaaf seenaa keessan babal'isee sila haasawuun barbaadu qabsoo teenyaaf nu gaarii miti siyaasaa teenyaaf nu gaarii miti hedduu haasawuun fedhu ani background history keessan jalarraa tokko warra hojii mucucaattan kanaas tokko ittiin beeka kan Jibuutii hojii turre kan man barnoota irraa hojii deemnee qabsoo eegalle kan akkas akkasi takka ittiin beeka takkatti hedduu haasawuun gaaruu miti garuu if dhaqqabaa if baraaraa daddaffitti ummata Oromootti as deebii dhiifama gaafadhu araarsoo biqilaa ati namoota hojii mucucaattan kana keessaati umriin nama guddaati nama umriidhaan ol siiqe kana beeka akkasitti nama umriidhaan ol siiqee jiru nama guddaadha silaa nama gorsu yeroo amma jirtan keessatti konkolaataa sii kannanii mana sii kannanii maal sii godhanii maali mee lubbuu teetana or isaan sempoozimii godhanii porobukaandaadhaan suma kana porobukaandaa godhatanii qabsoo Oromoo irratti gartee dadhabbii uumuudhaaf konkolaataa si kannan mana si kannan qarshii si kannan maal si godhan hojii isaanii hojjechuu jirtaaf jechuudha. Duuba haalli kuni naman baasuu naman ceesisuu bikka takka naman geessuu kana hubachuudha qabdan bikka takka si geessuun jiraatu kana hubachuudha qabda itti salphatta itti xiqqaatta kana hubachuudha qabda kanaaf gara qabsoo dhugaatti deebi'aa isiniin jechaa jirra jechuudha koottaa gara qabsoodhaa gara biraa keessan deddeemina qabsoo urgooytuu ta dhugaa seena qabeettii keessaa yaatan opiidiyoon oduma beeytanii opiidiyoo maaliif waraanteree yoo kana taate 1990 takka opiidiyoo waraanuun turre araarsoo biqilaadha atomsa dhawaan turre maaliif dhoytan eega obboleeyyan keessan taate eega kaayoon sii kaayoo Oromoo taate eega Oromoo hegeree Oromoo qabaatte yeruma san maaliif dhoytan Oromoo keessa yaatanitti hin galtanii yeroo san
Kan amma guyyaa keessaa eega dudulloomtanii haddaartan kana mucucaattaniif xiqqeessitan. Kanaaf dhadhaan fi jina dhugu jedhe. Kanaaf if salphiftan ummata Oromootiif ergaan hin qabu. Haalli Galaasaa Dilboo dabarse. Haalli Araarsoo Biqilaa faan harkaa qaban tokkuma. Jara tokko. Jara tokko. Haala kasaaraadhaa, haala xiqqeenyaa, haala salphinaati. If salphisanii, if xiqqeessanii Oromoollee salphisuu jala. Garuu qabsoon Oromoodhaan salphanne. Qabsoon Oromoodhaa hayyoota qabdi. Hayyoonni Oromoodhaa tokkoo miti. Nama tokkoo miti. Uli dhalata. Jiran ammas. Isin keessa yaataniif qabsoonni guddatte muni xiqqaatte. Banummanni Oromoodhaa jijjiirama guddaa isin irratti arge. Gaafa isin qabsoo gosa jirtan qabsoon ni dadhabde. Hin guddanne ol siiqu didde. Arra isin keessaa baanaan sadarkaa isin irra jirtu ilaali. Gara warfare istireegel irraa gara makanaayizitiif jijjiirte amma eega isin keessa deemtan. Firraa ittisuurraa gara reebichaatti. Humna akkasii harkatti. Gaafa isin jirtan ifirraa ittisuu qofa. Arra fuuldura deemee ittisee reebee diina cabsee kolaasu jira. Ifiif barbaaddata amma. Kana keessa jirtan jechuudha isin. Dubbiin akkanaan jirti. Baga nu keessaa yaatan. Wanni isin fiddan takka. Firiin xaafii xiqqaa soodhami. Wanni isin qabsoo kana godhuu dandeessan. Haga firii xaafii takka waa godhuu dandeessan. Abadan numan dandeessan. Ni kijibdan. Fitti kijibdan. Xiqqoo takka. Qabsoo kana gatantarsiisuu fi hudduu duba deebisuu fi mucucaachisuu fi dadhabsiisuu hin dandeessan. Guutuun keessan. Diimaan ogoo maaliif teessa? Kutee ka abaa'oo ficaatee tokkoomsina jettan abaa'oon takkaan ficaane. Isinii ficaase. Isiniitu keessaa yaa'e. Isinii kashlabboota ta'e. Isinii ayyaalaallattuu ta'e. Dhaabni abaa'oodha. Dhaabni bilisummaa Oromoo bikkuma isaa jira. Ati kuttu namuu haqaa tokko dhufee gaggeessa. Hanga galma geessu qabsoon kun. Ati keessaa baateef ni mucaatti isiniif fakkaatti isin. Akka waan isin maqaa keessanii fi dandeettii teessanii qabsootan oofu jirtu isiniif fakkaatti. Ummata Oromoo qabsoo oofu jira. Ummata Oromoodha. Ummanni Oromoodha kaayoo adda bilisummaa Oromoo kana isin akkanaaf kana gootaniif hin godhu. Kaayoo dhugaatii beeka. Hegeree Oromootitti beeka. Bilisummaatiyyatti beeka. Diimaan ogoodha. Ati takka rasaasa tokko cidhooyte hin beektu. Sin beeka. Sin beeka dhugaan si beekani. Diimaan ogoo. Gaafa ol baate Soomaalirra Hargeessarra. Korogo beellee yaadadhu. Sila bikka Galaasaadhaa sagalee harkattee si kaayuu deeman. Sagalee harkattee hin harkanne. Hin harkanne. Sin fedhan. Maaliif? Rasaasa tokko ichi dhukaasuun beeytu. Rasaasa dhageessu ni albaata. Faayidaan qabdu uummata Oromootiif. Maqdishootti si beeka waajjira. Waajjira ooraatti si beeka jara kiyya. Aboo leencoo diimaan ogoo ka jettan. Siin beeka. Gaafichirraa deemtee siin beeka. Kanaaf cubbuu hojjettee cubbuu keessatti hin du'ini. Atilleen akkuma gartee Araarsoo Biqilaatiin summii hantuuta jeeftu dhugi jeetti dhugi atis daddafi. Sibiraa kutee Galaasaa Dilboodhaa ka waliin Oromoo gantan sibiraa kutee arra harka mirgaatiif harka bitaa turtan harki keeka mirgaa tokko kutee si ka bitaachaa hafe. Si haa salphisu rabbiin. Akkana keessa jirtan. Kanaaf uummanni Oromoo wanti na dhaggeeffachuu jirtanii fi asirraan hordofaa jirtan seenaa jajjabaan haasawaa jira. Seenaa dhugaatiin himachuu jira. Uummanni Oromoodhaa waan kana beekuudha qabda. Qabsoon addi bilisummaa Oromoodhaa jalqabee haga ammaatti fuulduratti itti fufee wareega barbaachisuus kafalee bilisummaa Oromootiif uummata Oromoo qindeessee sarara gartee irra deebanii riqicha gabrummaa dabranii ka bilisummaa seenan saaqee jira. Qeerroo fi qarreen waan kana hubadhaati.
اتفوفا قبصون قال مجاو جرتي هدود بندبينا جباتنا كشلب بيف قرر اللاتنا دبيساف قرر اللاتنا ورقرتي قبصون دبلسما ورمو خيسامو شاتكان خيسافو فرو دا فرو حمتو دا warri duraan gartee waa bittaniif oromoodha jettanii namni tokko cabxuu saantima tokko kan kennineef jara kanaaf haraam isaanitti akkan gargaarre namni oromoo tokko kan alaa dhufe xuurataa isaa fudhachaa jira ni ta'a warri immoo as keessa akka jechaatti makamtan ummanni oromoodha cabxuu qarshii takka akka isaanii kannan hayyaman qabnuuf hattoota kanaaf Oromotiyya qayroo fi qarree dubbiin tana fakkaatti tan inti dabalu tana gubbatti ajandaallee haa taatu waa'ee nafxanyaan labsaa jirtu gurraan dhaggeeffadha. Waraana OPDOdha humna addaa poolisii naannoo Oromiyaadha guyyaa kamisaa ifumaa rukutanii balleeysaniiti ifumaa dhawanii balleeysanii waraana kaambii qorkee jedhamtu ona fantaalee keessa jirtu san abaa osa kataaneettee mooraa irraa baate ogguusaan baanni agarti nafxanyaan daangaa Oromiyaa cabsitee dhufte ogguusaan dabranni garti ogguusaan as deebi'an haxii qabatanii eeggatanii karatti akkan jirre taasisan jechuudha. Amma kana balleessuuf dubbii tana gartee kijiba godhuudhaaf artibistoonni Amaaraa akka jiru waraana gartee humna addaa poolisii naannoo Oromiyaatu daangaa naannoo Amaaraa seenee achitti du'ee jira. Naannoo Amaaraa jaga ona fantaalleetiin naannoo Amaaraa jagurra qabadda. Hayyee waa walitti fakkaanne takka dubbachaa akka ifii godhan fitti ragaa ba'aa jiran kaadaatis jiran ammas warri tokko abaa hodhee malee nuti hin dhooyne jedhan mee waraana sanirraa hafee ni jiraati Oromoo waraana dhawame san waraanni madaawee gartee ciroo dhaqe san ni jiranii eenyu sin dheejaa gaafadha salphina akkanaa yaa OPDO akkan ifti qeessitan maaliif akkanatti ifti qeessanii Oromoo tuffattan diina tuffachiftan Amaaraa isin dhewe baga isin dhewe maaliif isin dhewe silaa hunniti san waraana dhugaadha joollee gartee hegeree Oromoo qabdu joollee abbaa gadaa waraana bilisummaa Oromoodhaati dhayxanii dhowuu deemtan rabbiilleen isin hin qunnamsiifne ogguu as deebitan rabbiin joollee sanii hojii waan jiruuf gidiraa addaa karatti isin qopheessu tanumaa isin eeggatan mas nafxanyaan feetan sossobaa oola ergaadha qabadha warri asirra jirtanii sheer godha OPDO nafxanyaa sossobaa oola jeneraalota soddomis isin raagatte raayyaa fi naannoo gartee qobbottis waraana OPDOdha dhooyte amma duraas gaafa Tigraay wajji wal dha'u jirtan haganaa du'een beekamu OPDO kan nafxanyaan dhooyte ka Tigreen dhooyte miti jeneraalota soddomis walitti isin keessaa funaantee gatte nafxanyaan arras deebiteeti ona fantaalleetti hunna qubattee gartee kaambii qorkee jedhamtu keessa galtu haxii qabatanii fi guusin bobbaatee galtu ram godhan jechuu as deebi'anii ammas warrummaan OPDO kun Oromoo sossobuu fedha kana jejjee akka waan tasa wal dha'anii dhaabbaa isa jaatan jaanii jarri dubbisanii dhawan jechuu isaanii alaabaa OPDO Amaaraa qabatee deemu jarri kaanis alaabaa Minilikiin deematunis alaabaa Minilikiin deemti wal beekan mooraa isaan raabaan ni arkan mooratti galayaan ni arkan osoo beekanii dhawan ammallee hunditi faannoodha didaan jirtu ni dhooyinna indagmaalleen jechuu jiran warri biraa immoo Oromoo sobuudhaaf akkanaaf kana godha OPDO no dubbii tana huccuun isii haqqattee jirti salphattee motora